Xumura qabiyyee kanaa irratti jalqaba irratti maalummaa qofaa addani baafattu. Itti aansitee maalummaa qofaa ni ibsita. Akkasumas immoo adeemsa moggaasa qofa kennamee ni himta. Jalqaba hiika qofaati irraa yoo kaane qofti hamma baniinsa gidduu xiyyoota lamaa kan tuqaa ka'umsaa tokkicha waliin qabaniiti. Kana jechuun tuqaa tokkorraa ka'uun sararoonni garaagaraa lama fakkeenyaaf tuqaa kanarraa ka'uun sararoonni garaagaraa lama kallattii garaagaraa yoo deemanii gidduu isaaniitti kan uumamu qofa jennaan jechuudha. Kanaaf qofti hamma banaa gidduu sararoota lama kan tuqaa tokkicha waliin qaban irraa kallattii garaagaraa kan deeman gidduutti kan uumamuun qofa jennaan. Qofa mallattoolee garaagaraatiin kaa'uu ni dandeenya. Mallattoolee qofa ittiin kaa'uu dandeenyu yookiin ittiin ibsuu dandeenyu kun kan irra marame kana ilaaluu ni dandeettu jechuudha. Isaan kunniin arfanii qofa ibsuu fi bifa gabaabaatiin jecha guutuun qofa jennee barreessuun mallattoolee kanneenitti bakka buufnee gargaaramuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa fakkeenya mee kana haa ilaallu. As keessatti qofa tokko uumama qofaa tokko keessatti rogoonni jira, varteksiin jira, qofni jira jechuudha. Isa amma tokko tokkoon ilaalla. As keessatti qofa kana uumuudhaaf tuqaalee sadiitu ture. Isaanis tuqaa A, tuqaa B fi tuqaa C ture. Isaan kana sararootaan gaafa wal qabsiifnu gidduu isaaniitti qofatu uumama. As keessatti tuqaan bahan kun iddoo itti sararoonni lamaan kun ka'uun kallattii garaagaraa deeman. Isa kanaan maal jennaani tuqaa baa kanaan varteksii qofa kanaa jennaani jechuudha. Tuqaa baa kanaan varteksii jennaan. Gama biraatiin sararoota ba'aa fi baacaa kanaan immoo rogoota qofaa jennaan. Rogoota jarri kun rogoota qofaa yookiin immoo miilota jennaan jechuudha jara kanaa. Qofa kana amma moggaasuu yoo kan barbaannu taate qofa kana moggaasuu ni dandeenya. Isa kanallee qubee tokkoonis moggaasuu dandeenya, qubee sadiinis moggaasuu dandeenya. Qubee sadii yeroo moggaasnu qofa kana fakkeenyaaf qofa Abaa Caa jennee moggaasuu ni dandeenya. Kallattii kanaan akkasitti deemnee moggaasuu ni dandeenya. Gama biraatiin immoo Caa Baa A jennes kallattii kanas deemnee qofa kana moggaasuu ni dandeenya. Garuu wanni nu hubachuu qabnu maalidhaa? Qubee sadii yeroo moggaasnu iddoo qofni itti uumamu sun yookiin immoo varteksiin qofichaa sun yookiin baan kun gidduu ooluu qabaadha. Kanas fakkeenyaaf qofa Abaacaa akkasumas immoo mallattoo biraallee gargaaramnee mallattoolee qofa ittiin ibsinu keessaa qofa Abaacaa yookaan immoo tuqaa varteksii sanaa yookiin tuqaa tokkicha iddoo qofni irratti uumamu sanallee maal gochuu ni dandeenya? Moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf qofa ba'a. Kana jechuun maali? As keessatti tuqaan ka'umsaa kun baa kana. Tuqaa baa kana irratti ka'uun sararoonni kallattii garaagaraa yoo deeman gidduu isaa kanatti kan uumamu kanaan maal jennaani? Qofa jennaani jechuudha. Inni biraa immoo xiyyoota kanneen argitanii akkuma duraatti jenne sararoota kan jenne kun gama biraatiin xiyyas jennee fayyadamuu ni dandeenya. Rogoota qofa kanaa jedhamu. Akkasumas immoo tuqaan ka'umsaa kun yookiin tuqaan baan kun immoo varteksii qofaa jedhama jechuudha. Inni biraa fakkeenya lammaffaa kana ilaallee haaluma duraa saniin gabaabsinee moggaasuu ni dandeenya. Qofa kana moggaasuu yoo barbaanne qofa Caa Boo Daa jennee kaa'uu ni dandeenya. Akkasumas immoo mallattoolee qofatti gargaaramnee gabaabsinee haala kanaan qofa Caa Boo Daa jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa as keessa xiyyoota kana yoo kan laallu taate xiyyi Oocaa fi Oodaan kun immoo rogoota qofichaa yookiin immoo miilota jedhamu jechuudha. Akkasumas immoo tuqaan Oon kun yookiin iddoo ka'umsa sararoota kanaa maal jennaani? Varteksii qofichaa jennaan jechuudha. Kanaaf varteksii kan jennuun akkuma dura jenne iddoo ka'umsa sararoota garaagaraa kan kallattii garaagaraa deeman sanaan inni biraa varteksii tokko irra
kofoonni tokko ol yoo kan jiraatan ta'e, kofni tokko ol yoo kan jiraatu ta'e, kofa sana qubee varteksii irra jiru sanaaf moggaasuu irra qubeewwan sadiitti gargaaramne kofa kana moggaasutu irra filatama. Fakkeenyaaf haa laallu. As keessatti varteksiin kofa kana tuqaa O kanaa yookiin iddoo ka'umsaa kana varteksiin isaanii O'dha. O'n kun varteksii kofoota kanaati. Kanaaf as keessatti kofoota kana moggaasuu yoo barbaanne akka isa duraa sanii tokkicha waan kan qabu sana moggaasuu hin dandeenyu. Isa kana dirqama maal gochuu qabna? Varteksii kanarra kan jiru kofoota garaagaraa hedduutu jira waan ta'eef tokkoon tokkoo isaanii kana moggaasa. Mee jalqaba kofoota varteksii O irratti argaman haa laallu. Isaan tokko tokko yoo laallu kofa A isa kana jechuudha. Kofa A O ba. Inni lammaffaan immoo kofa ba O ca isa kana jechuudha. Inni sadaffaan immoo kofa isa gara gadii jiru kana jechuudha. Kofa caa O da. Isaan kunniin kofoota varteksii O kanarra jiranidha. Isaan kunniin jechuudha. As keessatti mee rogoota varteksii kanarratti argaman immoo haa laallu. Rogoonni varteksii kanarratti argamanii rogoota afurtu jira. Isaanis isa kana AO, BAO, CAO fi DAO. Isaan kunniin rogoota varteksii kanarra jiranidha yookiin kan gidduu isaaniitti kofni uumamu. Kanaaf varteksii kanarra kofoonni hedduu waan jiraniif dirqama maal gochuu qabna? Akka varteksii kanarra jiru moggaasuu hin dandeenyu. Akka kan isa tokkoo fakkeenyaaf osoo haala kanaan kofni kan uumamu yoo ta'e fakkeenyaaf asitti A yoo ta'e asitti baa yoo kan ta'u taate isa kana kofa kana fakkeenyaaf kofa O jennee kaahuu ni dandeenya. Garuu isa kana immoo kofa O jennee kaahuu hin dandeenyu. Sababni isaallee kofa kanarraa varteksii kanarraa kofoonni hedduu waan jiraniifi jechuudha. Kanaaf isa dirqama maal gochuu qabna? Kofoota jiran hunda isaa qubee sadiitti gargaaramne kaahuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf hubadhu jedha iddoo kanatti kofa kana kofa O jechuun sirrii miti. Sababni isaa kofoota kanarra jechuudha. Varteksii kanarra kofoonni baay'ee waan jiraniif tokko tokko moggaasna jechuudha. Inni biraa kofa kana yoo moggaasuu barbaanne kan biraa immoo kofoota kana akka safara isaatti gargaaramne qubee afaan Oromoo, qubee Giriikii fi lakkoofsatti gargaaramne fayyadamne kaahuu ni dandeenya yookiin ibsuu ni dandeenya. Fakkeenyaa fi kofa afuraffaarra jiru kana yoo laalle as keessatti varteksii kana tokkicharraa jechuudha kofoota sadiitu jira. Kanaaf paan kun as keessatti varteksii yoo ta'u kofoonni varteksii paa kanarra jiran kofoota sadiitu jira. Fakkeenyaaf kofoota kana yoo moggaasnu inni jalqaba irratti jiru kun kofa daa paa fa. Inni kun immoo qubee A yoo bakka buufne inni biraa immoo kofa gara gidduu jiru kana jechuudha. Inni kun kofa faa paa ha. Isa kana immoo lakkoofsaan bakka buufne lakkoofsa tokkotti gargaaramne. Inni biraa kan gara gadii jiru kana immoo kofa haa paa e. Isa kana immoo qubee Giriik keessaa beetatti gargaaramne moggaasne jechuudha. Kanaaf kofa varteksii tokkorra jiran kofoonni hedduu kan jiraatan taate qubeewwan itti gargaaramne ibsuu ni dandeenya. Akkasumas immoo qubee sadiitti gargaaramne kofa kana moggaasuu ni dandeenya. Garuu immoo as keessatti qubee tokkicha yookiin varteksii kofichaa kana moggaasuun hin dandeenyu. Sababni isaa varteksii kanarra kofoonni hedduu waan jiraniifi jechuudha. Akka waliigalaatitti guyyaa irraa kan ilaalle kofa kan jedhu kofa kan jennuun hamma baniinsa gidduu xiyyoota lamaa kan tuqaa ka'umsaa tokkicha waliin qabanirraa gidduutti kan uumamuun kofa jennaan jenne. Mallattooleen kofa ittiin kaa'uu dandeenyu akkuma asirratti ilaalle mallattoolee kanneenitti gargaaramne kofoota ibsuu ni dandeenya. Gama biraatiin kofa uumame keessatti rogoonni maal akka ta'e, varteksiin maal akka ta'e ilaallee jechuudha. Kanaaf rogoota kan jennuun sararoota tuqaa ka'umsaa tokkorraa ka'uun kallattii garaagaraa deeman san tokkoon tokkoo isaanii yeroo ibsinu maal jedhamu? Rogoota jedhamu yookiin miilota jedhamu. Varteksii kan jennuun immoo tuqaa ka'umsaa sararoonni sun irraa ka'uun kallattii garaagaraa deeman tuqaa waliinii sanaan varteksii jennaanii jechuudha. Inni biraa immoo varteksii tokkorra yoo kofti tokko qofa kan uumamu taate tuqaa varteksii sanatti gargaaramne kofa sana moggaasuu
akka dandeenyus ilaallee jirra jechuudha. Inni biraa kofoota moggaasuu keessatti varteksii tokkorra yoo kofoonni tokko ol yoo kan jiraatan taate fakkeenya varteksii kanarra kofoota hedduutu jira. Isa kana moggaasuu haala isa jalqaba varteksii tokkorra yoo kofti tokko qofa jiraate varteksii tokkoo saniin moggaasuun hin danda'amu. Sababni isaa kofoota hedduu gaafa varteksii tokkorra jiru dirqama maal gochuu qabna? Qubeewwan sadiitti yookiin immoo qubeewwan Giriikii haa ta'u, qubee afaan Oromoo akkasumas immoo lakkoofsatti gargaaramne bakka buufne qubee sadii yookiin immoo kofa sana waa mallattoo ittiin bakka buufne ibsuun akka dandeenyus ilaalle. Kanaafuu varteksii tokkorra yoo kofoonni hedduu waan jiraatan taate qubee sadiitti gargaaramne kaahuun dirqama ta'a jechuudha.